Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbii wal aanee isin hundarra haa jiraatu. An Dr. Muhammad Naik sagantaa galgala kanaa isiniif keessummeessa. Islamic Research Foundation akkasumas namoota fedhii isaaniitiin sagantaa kana walitti qindeessan obboleewwan keenya kumaatamaan lakkaawaman kan asirratti argamanii fi dabalataanis ummata miiliyoonaan lakkaawamuuf kan sagantaan kun karaa televiziyooniitiin saatalaayitii paastan Arabsat Badr 4 Galaxy 81 kan USA Canada fi Ameerikaa kibbaa uwwisu akkasumas Eurobird 1 Dr. Zakir Naik isin duratti argamuudhaan chaanaal sagantaa kana guutuu isaa isiniif dhiyeessatti akka alhamdulillah addunyaa cufaa keessatti akka gummaadhaan Dr. Fayyaati hunda isaanii islaamummaa gargaara sagantaa kanaa godhee jiran jedha akkasumas hubannoo dogongora islaamummaa kan idil addunyaa guyyaa kudhaniif hadiisota sahihaa fi kitaabota maatii biroo fayyadamuun ibsa sirrii kenneera yaada isaatis sababaa loojikii fi dhugaa saayinsii irratti hundaa'uun dhiheessa amma umriin isaa waggaa 42 Dr. Zakir Naik xiinxala gadi fageenyaan godhuu fi gaaffilee hordoftoota sagantaa isaa irraa xumura irratti deebisaa quubsaa kennuun beekama har'as haasawa isaatiin booda yeroo gaafiif deebisaatti gaaffilee keessan ni keessummeessa waggoota dabran 12 keessatti barumsa indiyaa keessatti kenneen cinatti waltajjii barumsaa gurguddaa 1200 ol biyyoota addunyaa garagaraa keessatti qopheesseera simpooziyemii fi falmiiwwan garagaraa irratti namoota bebeekamoo amantii biroo waliin hirmaateera sagantaawwan isaa kan milkii guddaan xumuraman keessaa falmiin inni USA keessatti Dr. William Campbell waliin mata duree Qur'aanaa fi macaafni wayita saayinsiin madaalaman jedhu kan magaalaa Chicago keessatti ebla tokko bara 2000 taasise Qur'aanni argannoowwan saayinsii haga ammaa bira gahamuu danda'ame cufa waliin wal simuu isaa mirkaneesseera falmiin inni nama beekamaa Indiyaa Sri Ravi Shankar waliin hubannoo gooftaa islaamummaa fi hinduu keessatti kitaabota amantii irratti hundaa'uun mata duree jedhuun ammajjii 21 bara 2006 magaalaa Bangalore keessatti godhame tawhiida islaamummaa ilma namaatiif bayaansuu keessatti sagantaa milkaa'ee ture turtuu keessa Sheikh Ahmad Didat hayyuun beekamaan amantii wal bira qabuun qoratu Dr. Zakir Naik Didat Plus jedhee bara 1994 jajee ture caamsaa bara 2002tis kennaa takka barreeffama akkana jettu waliin isaaf kennee ture kun badhaasa Dr. Zakir Abdul Karim Naikiif gama da'waa fi barumsa amantaa wal bira qabuun milkiin goonfateef kan kennameedha ilma kiyya wanti ati waggaa 4 keessatti dalagde ana ammoo waggaa 40 natti fudhate alhamdulillah afaan ingiliffaatiin namni amantaalee wal bira qabuun jalqaba barumsa kenne Sheikh Ahmad Didat ture Dr. Zakir Naik yeroo hedduu sagantaalee fi intarviiwwan garagaraa irratti buufataalee TV fi raadiyoo hedduu kan biyyoota garagaraa 200 keessatti tamsa'an irratti dhihaateera islaamummaa fi amantii wal bira qabu irratti kitaabota hedduu barreessee jira san keessaa Qur'aanaa fi saayinsii wal simamu wal dhaba Qur'aanni kalaama rabbiiti dubartoonni islaamummaa keessatti mirgi isaanii sarbameera moo eeggameera hubannoo rabbii amantaalee gurguddoo keessatti akkasumas gaaffilee baramaa namoonni muslima hin ta'in dhiheessaniif deebisaa kan jedhan kitaabota isaa keessaa muraasa sagantaa goolabbii har'aa kan dhaamsa nageenyi furmaata namummaati jedhu bu'uureffatee egzibishinii fi konfiraansii islaamummaa idil addunyaa guyyaa 10ffaa kanarratti haasawa isaa mata duree haalaan barbaachisaa ta'e kana islaamummaan furmaata namummaati jettu nuuf dhiheessa The Quran, God's word, women in Islam subjugated or protected, concept of God in major religions, and answers to non-Muslims' common questions about Islam. In this concluding theme session of the Peace, the Solution for Humanity, the 10-day International Islamic Conference and Exhibition, to present his public talk on this vital topic of the day, fi barsiisaa beekamaa islaamummaa fi amantii wal bira qabu addunyaa kan ta'e Dr. Zakir Naik haasimannu Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-deena inda Allahi al-Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. The respected scholars and speakers, hayyoota kabajamoo fi barsiisota biyyoota garaagaraa irraa dhufuun asitti haasa'u gootan hangafoota kiyyaa fi obboleeyyan kiyya jaalatamoo hunda keessanuu nagaa islaamummaa kan taateen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun isin simadha. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbii hunda keessan irraa jiraatu. of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of this last session and the last lecture of this 10-day International Islamic Conference is Mata dureen sagantaa irra galgalaa fi sagantaa goolabbii egzibishinii fi konferansii guyyoota 10 gaggeessaa turre islaamummaan furmaata namummaatii jedha. Islaamummaan hundee jechaa salaam jirraa dhufe. Hiikaan isaatis nagee jechuudha. Akkasumas jecha afaan arabaa silmi jirraa daraare. Hiikaan isaatis fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennu jechuudha. Gabaabumatti islaam jechuun nagee fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennuun argattu jechuudha. Kanaafuu mata dureen barumsa galgala kana nageenyi fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennuun argattu furmaata namummaatii kan juuta. submitting our will to Almighty God, the solution for humanity. Islaamummaan akka amantiilee biroo takkaa'uu sirnoota jireenyaa biroo fedhinnaa qaama ilma namaa guutuuf yookaan ammoo fedhii amantii namootaa guutuuf qofa hin bu'uureffamne. Amantiileen hedduun fedhii amantii ilmaan namaa yookaan qalbii namootaa imaanaan guutuu qofaaf bu'uureffaman. Sirnoonni jireenyaa gariin ammoo fakkeenyaaf kanneen akka maateriyaalizim, koominizim fedhinnaa qaamaa ilma namaa guutuu qofaaf bu'uureffaman. Islaamummaan alhamdulillah fedhinnaa imaanaa fi fedhinnaa qaama ilma namaa guutuudhaaf bu'uureffame. Kanaafuu islaamummaan qooda lamaanuu keessa jira. Furmaata namummaatiin wal qabate Quraanni kabajamaan kitaabban addunyaa tanarra jiran keessaa kitaaba wantoota poozitiif ta'an yookaan ammoo waan sammuun namaa fudhachuu danda'u of keessaa qabu. Quraanni labsii namummaati. Madda rahmataa fi barakaati. Warra of dagateef akeekkachiisaadha. Warra dogoggoreef qajeelummaa. Warra shakkii keessa jiraniif ammoo ragaa qabatamaadha. Warra cinqameef furmaata. Akkasumas warra abdii murataniif abdiidha. Quraanni kabajamaan kun rakkoolee namummaatiif furmaata qaba. Namni tokko furmaata takka isiniif kenne madda furmaata sanii beekuu barbaaddu. Wanti sun dhugaa ta'uu isaa beekuu barbaaddu. Fakkeenyaaf yoo isin dhukkubee namni tokko dawaa takka isin ajaje eenyummaa nama dawaa san ajaje beekuu barbaaddu. Namni sun doktora beekumsi isaa maali kan jiru beekuu barbaaddu. Haaluma wal fakkaatuun namoonni hedduun barreessaan quraana kabajamaa kanaa eenyu akka ta'e beekuu barbaadu. Namoonni hedduun quraanni kabajamaan kun hangam takka akka kitaaba haqaa ta'e baruu fedhu. Haa ta'u malee an furmaata namummaa kennuu hin danda'u. An islaamummaa keessatti zeeroodha. Humni irra gaariin kan rakkina namummaatiif furmaata kennuu danda'u qaama ilma namaa uume. Uumaa ilma namaati. Uumaa addunyaati. Uumaa hawaati. Rakkina namummaatiif furmaanni gaariin jiraachisaa fi jaalataa ilma namaa addunyaa cufaa kan hawaa cufaatiin kennama. By the cherisher of the humankind, of the whole world, as well as the whole universe. Kanaafuu mata duree irra haasawnu keessa seenuun duratti ummata asitti argame kanaaf quraanni kun hagam dhugaa akka ta'ee fi maddi isaa isa akka ta'e daqiiqaa muraasa fudhadhee ibsuu barbaada. Quraanni kabajamaan kun kalaama rabbii ta'uu isaa ibsuudhaaf yaala. Akkasumas warroota rabbitti namanneef rabbi jiraachuu isaa isaan mirkaneessuu barbaada. Namni awaamaa tokko yoo natti dhufee aan rabbitti amanuu naan jiru waa hunda dursee baga gammaddeen jaan. Namoonni gariin hay zaakir nama awaamaatiin baga gammaddee jaa jaanii gaafachuu danda'u. Sababni an nama awaamaa tokkoon baga gammaddeejuuf namni sun sammuu isaa fayyadamee yaadaa jiraachuu isaa waan bareef. Namoonni hedduun amantii ijuma dunuunfatanii hordofu. Namni tokko waan abbaan isaa kiristaana ta'eef kiristaana ta'a.
namni tokko waan abbaan isaa hinduu ta'eef hinduu ta'a. Musliimoonni gariin waan muslima irraa dhalataniif muslima ta'an. Namni awaamaa kun garuu sammuun yaadu jira. Tarii maatii amantii qabu keessatti dhalachuu mala. Haa ta'u malee gooftaa maatiin isaa gabbaraa jiran san rabbi je'ee fudhachuu hin barbaanne. Kanaaf jireenya rabbi morme. Sababni an nama kanaan baga gammaddeef waan inni kutaa shahaadaa tan jalqabaa jeef. Kutaan shahaadaa kan jalqabaa laa ilaaha. Haqaan gabbaramaan hin jiru kan jiru. Wanti anarraa eegamu kutaa illallah Allah malee kan jiru isaaf mirkaneessuudha. Waan kana ammoo insha Allah ni mirkaneessaaf. Bakka kanatti dalagaan silaan dalaguu qabu walakkaan naaf dalagamee jira. Namoota amantaa biroo hordofanitti yoo da'awaa godhu waa hunda dura gooftaan isaan gabbaraa jiran gooftaa haqaa akka hin ta'in isaanii mirkaneessuu qaba. Namni kun gooftaan hin jiru je'ee waan amanee jiruuf dalagaan kiyya walakkaan naaf dalagamee jira. Wanti narraa eegamu rabbiin olaane rabbiin dhugaa akka jiru isaaf mirkaneessuudha. Sunis Allah ni mirkaneessas insha Allah. Warri awaamaa hedduun saayinsii waan hundaa oli waan xumuraati jedhanii amanan. Arraan tana yeroo irra jirru yeroo saayinsiif teknooloojiiti. Warri kun saayinsiin kan xumuraati isa ol wanti biraa hin jiru jedhanii amanan. Nama awaamaa tokko meeshaa namni tokkollee argee hin beekne kan namni tokkollee waa'ee isaa hin dhageenye tokko ni jira osoo jettaniini meeshaa kanaas isa dura qabdanii namni jalqabaa kan waa'ee maashina kanaa akkaataa maashinni kun itti dalagu sitti nu eenyu jettanii osoo gaafattanii namni awaamaa kun kalaqaa meeshaa kanaati jee isinii deebisa. Gariin namaa hojjetaa, gariin namaa oomishaa, gariin bu'uureessaa, gariin dalagaa jechuu danda'a. Waan fedhanis jaan wanti isaan jaan wal fakkaata. Uumaa, oomishaa, dalagaa, kalaqaa jechoonni kunniin wal fakkaatoodha. Deebii kana sammuu keessatti qabadha. Jechoota namni sun isinitti himu waliin hin cinqamina. Itti aan sunis gaafii biraa gaafadha. Sunis hawaan kun akkamitti argamuu dandeejaa gaafadha. Namni sun jalqaba irratti waan piraayim neebil aja'amuutu jira. Itti aan sun booda irratti secondary separation wanti jedhamu mudate. Sunis big bang yookaan dhooyinsa guddaadha. Kunis gaalaksiiwwan, urjiileen, aduun akkasumas lafti irra jiraannu akka uumaman taasise. Waan kana big bang yookaan dhooyinsa guddaa jedhanii waamu jee isiniif himuu danda'a. Nama awaamaa kana waa'ee big bang yoom dhageesse jennee osoo gaafanne dhiyeenya kana beekuu dandeenyu jee isinitti hima. Waggaa 30 fi 40 dura beeknee jee isinitti himuu danda'a. Anis waa'een akkaataa uumama hawaa kanaa dimshaashatti quraana keessatti waggaa 1,400 dura ibsamee jira jee itti hima. Kunis suuratul Anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 30 irratti awalam yara alladhiina kafaru sila isaan nan kafaran hin beekanii anna samaawaati wal arda kaanata ratqan fafataqnahuma dachii fi samiin maxxantuu turanii ergasii addaan isaan hin baasne. Dubbiin isin amma big bang jettan kun waggaa 1,400 dura quraana keessatti ibsamee jira. Waa'ee kana quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a? Tarii wanti kun durduriidha isin jechuu danda'a. Nama kana waliin hin mormina. Gaafii keessanitti fufa. Bocni dachii tanaa maal fakkaataa jaa gaafadha. Namni awaamaa kun dur ilmi namaa dachiin irra jiraannu tun diriirtuudha jee yaada. Bara 1577tti nama Sir Francis Drake jedhamutu eega dachii irra naanna'een booda dachiin tun geengoodha jee isinitti hima. Wanti isin bara 1577 argame jettan kun waggaa 1,400 dura quraana keessatti ibsamee jira. Suuratul Naazi'aat suuraa 79ffaa aaya 30 irratti wal arda ba'da daalika dahaaha san booda dachii boca hanqaaquu yookaan kurfoo taasisne jedha. Jechi afaan arabaa kan dahaahaa jiru hiikkaan isaa inni tokko diriirsuu jechuudha. Kanaafuu dachiin diriirte jechuudha. Akkasumas jechi dahaahaa jiru hundee jecha duyyaa jiru irraa daraare. Hiikkaan isaatis hanqaaquu jechuudha. Akkuma beekamu dachiin irra jiraannu tun akka kubbaa geengoo miti. Gubbaa fi jalaan diriirtuu taate wiirtuu irratti ammoo iitooftuudha. Kanaafuu bocni isii jiyoosfeerikaal jedhama. Jecha afaan arabaa kan dahaahaa jiru hanqaaquu nuti beeknu kana jechuu miti. Qajeelatti hanqaaquu guchii bakka bu'a. Kanaafuu hanqaaquu guchii wayita laaltan innis bocni isaa jiyoosfeerikaal fakkaata. Namni waggaa 1,400 dura bocni dachii tanaa jiyoosfeerikaal fakkaata jee quraana keessatti ibsuu danda'u eenyu jaa gaafadha. Of the earth is geospherical. Namni awaamaa kun tarii nabiyyiin keessan Nabi Muhammad nama beekumsa jabaa qabu ta'uu danda'a isiniin ja'a. Nama kanaan waliin wal mormina. Gaafii keessanitti fufa. The light of the moon, is it its own light or is it a reflected light? So the atheist will tell you, previously we thought that the light of the moon was its own light. The atheist may say, maybe your prophet Muhammad, peace be upon him, he was an intelligent person. Don't argue. Continue. The light of the moon
Is it its own light or is it a reflected light? ifaan addeessaa yookaan ji'a ifaa mataa isaati moo ifaa balaqqeessaati jaa gaafadha. Namni awaamaa kun amma dura ifaan addeessaa ifaa mataa isaati jennee yaadaa turre. Saayinsiidhaan waggaa 100 dura, waggaa 200 dura, waggaa 300 dura ifaan addeessaa ifaa mataa isaa osoo hin taane ifaa balaqqeessee ta'uu isaa hubanne jee isinitti hima. Quraanni suuratul Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 61 irratti inni rabbiin samii keessatti buruja yookaan urjiiwwan gurguddoo taasisee isii keessattis biiftuu ifaa fi ji'a ibsaa taasisee khayriin isaa baay'ate. Having borrowed light. Jecha afaan arabaa aduu ibsuuf yeroo hedduu fayyadamnu shamsi jecha jedhu. Ifaan aduu ammoo siraaj yookaan wahaaj jaamee ibsama. Hiikkaan isaatis ifaa yookaan faanoo soboba'u jechuudha. Jechi afaan arabaa ji'a ibsuuf quraana keessa jiru qamar isa jiru. Ifaan addeessaa yookaan ji'a ammoo muniir yookaan nuur jaameet ibsama. Hiikkaan isaatis ifaa ergisaan argame yookaan ifaa balaqqeessee jechuudha. Quraana keessatti bakki addeessi ifaa mataa isaa qaba jaamee ibsame hin jiru. Waan kana waggaa 1,400 dura quraana keessatti eenyutu dubbachuu danda'a? Namni awaamaa kun yeroo dheeraaf eega callisee booda tarii ergamaan keessan nama haalaan qaroo ture jechuu danda'a. Nama kana waliin mormina. Itti fufa. Yeroo mana barumsaa ture barumsa kiyya bara 1982 xumure. Barumsa saayinsii fi ji'oogiraafii keessatti aduun deemtus falaka isii irra naannooftu kan jiru nu barsiisan. Namicha awaamaa kunis quraana keessatti ibsamee jira jee isin gaafatu mala. Lakki waan mana barumsaatti baradhe jaa deebisaaf. Waggaa 25 dura waan kana mana barumsaatti baradhe. Haa ta'u malee wayita quraana dubbisu suuratul anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 33 irratti huwa alladhii khalaqa al-layla wan nahaara. Halkanii fi guyyaa rabbiitu uume. Washamsa wal qamar. Aduu fi ji'a kullum fi falakin yasbahuun hunduu orbiitii isaanii keessa daaku yookaan deemu. Jechi afaan arabaa kan yasbahuun jiru qaama socho'u tokko ibsuudhaaf tajaajila. Aduun ofirra naanna'uu isiitiin cinatti orbiitii isiirraas ni naanno'iti. Har'a saayinsiin akka nutti himutti aduun marsaa tokko xumuruudhaaf hanga guyyaa 25 itti fudhata. Waan saayinsiin waggaa 20 dura beekuu danda'e kana waggaa 1,400 dura quraana keessatti qaamni ibsuu danda'u eenyu? Wayitaan mana barumsaa ture waa'ee kanan beekuun ture. Har'aan tana kitaabban saayinsii hedduun aduun ofirra naanna'uu isiitiin cinaatti orbiitii isii keessaas ni deemti jaan. Waan kana quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a? Bakka kanatti namni awaamaa kun callisuu danda'a. Deebisaa isaan eegina isin ittuma fufa. Har'aan tana saayinsiin hawaan teenyatuun ballachaa jirti jee nutti hima. Waan kana saayinsiin waggaa 100 dura beeke. Quraanni suuratul zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 47 irratti akkana jedha. Verse number 47. Samii humnaan isii ijaarre dhugumatti nuti isii bal'isoodha. Jechi afaan arabaa kan muusii hunjuu hawaan keessa jirru kun bal'achuu isaa ibsa. Namoonni islaamummaa qeeqan muraasni quraanni waa'ee astiroonoomii dubbachuun isaa waan hedduus nama ajaa'ibsiisuu miti jechuu danda'u. Sababni isaa immoo uummanni arabaa durirraa kaasee gama astiroonomiitiin beekumsa jabaa qabaachuu isaaniiti. Waan isaan jaan kanaa waliin gala. Uummanni arabaa gama astiroonomiitiin warra beekumsa jabaa qabu ture. Haa ta'u malee uummanni arabaa gama astiroonomiitiin kan beekumsa jabaa gonfatan eega quraanni bu'ee waggaa 100 booda malee achi duraa miti. Kanaafuu uummanni arabaa kun waa'ee astiroonomii quraana irraa baratan malee quraanni isaan irraa hin fuune. In the field of hydrology, when we ask the atheist that when did we come to know about gama hidrooloojii deebinee nama awaamaa kanaan waa'ee marsaa bishaanii yoom beekame jennee osoo gaafanne namni awaamaa kun namichi Sir Bernard Palissy jedhamu bara 1518 waa'ee marsaa bishaanii amma beeynu kana nuuf ibsee jee nu hima. Bishaan galaanaa fi garbarraa hurkaa itti aansuun duumessa ta'a achi booda bifa roobaatiin gabbu'a. Marsaan bishaaniitis akkanatti xumurama. Marsaan bishaanii kun waggaa 1,400 dura gad fageenyaan quraana keessatti ibsamee jira. Quraanni bishaan garbarraa hurkee duumessi uumamee duumessi kun walitti dhufee gara jidduutti walitti qabamee samboo roobni gabbu'a. Quraanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan aayalee hedduu keessatti ibsee jira. Surah Az-Zumar surah 39ffaa ayat 21 irratti, surah Ar-Rum surah 30ffaa ayat 24 irratti, surah Al-Mu'minun surah 28ffaa ayat 18 irratti, surah Al-Hijr surah 15ffaa ayat 22 irratti, surah An-Nur surah 24 ayat 43 irratti, surah Ar-Rum surah 30ffaa ayat 48 irratti, surah Al-A'raf surah 7ffaa ayat 57 irratti, surah Ar-Ra'd surah 13ffaa ayat 17 irratti, surah Al-Furqan surah 25ffaa ayat 48 fi 49, surah Al-Fatir surah 35ffaa ayat 9, surah Yasin surah 36ffaa ayat 34 irratti, surah Al-Jaasiyaa surah 45ffaa ayat 5 irratti, surah Qaaf surah 50ffaa ayat 9 fi 10, surah Al-Waaqi'aa surah 56ffaa ayat 68 hanga 70, surah Al-Mulk surah 67 ayat 30 irratti, surah At-Taariq surah 86ffaa ayat 11 irratti lakkoofsa toobii ta'an qofa ibsuu dandeessu. Quraanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan dubbatee jira. Waan kana quraana keessatti waggaa 1,400 dura eenyutu dubbachuu danda'a? Deebisaa irraan eegina ittuma fufa.
quraanni waa'ee jiyooloojii ni dubbata gaarreen xiribbaa chikaala lafti akka tasgabbooftu godhan akka ta'e nutti hima qabxii kanas suuraa annabaa suuraa 78ffaa ayaa 67 irratti argattu gama barumsa ooshinoloojiidhaanis bishaan gosa lama akka jiru ni beekna inninis soogiddaawaa fi mi'aawaadha quraanni dabalataan suuraa alfurqaan suuraa 25ffaa ayaa 53 irratti akkana jedha inni rabbiin isa galaana lama tokko mi'aawaa dhugaatiif mijaa'u kaan ammoo kan makaa soogiddaa ta'e wal maddii qabee gadhiise jidduu isaan lamaanittis da'oo fi daangaa daangeffamaa taasise waan quraanni barzakh jechuun ibsa kana ogeeyyiin gama ooshinoloojiitiin jiran daangaa ijaan hin mul'anne jechuun ibsa quraanni waa'ee baayoloojii ni haasawa suuratul anbiyaa suuraa 21ffaa 30ffaa irratti waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy bishaan irraas lubbuu qabeeyyii hunda ni uumne namni gammoojjii goggogaa arabiyaa keessa waggaa 1400 dura jiraachaa ture wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumamee jee akkamitti amana haa ta'u malee har'aan tana saayinsii waan kana ragaa bahee jira Science has testified that. In the field of botany, gama hubattoonnitiinis quraanni suuratul xaahaa suuraa 20ffaa ayaa 53 irratti akkana jedha biqiltoota qindii goonee isaan uumne dhiiraa fi dhala amma dura biqiltoonnis haala qabaachuu isaanii hin beekne ture quraanni suuratul raadi suuraa 13ffaa ayaa 3 irratti akkana jedha muduraalee hundarraa gosoota lama isii keessatti godheera in the field of zoology, gama barumsa zuuloojiitiinis quraanni suuraa anaam suuraa 6ffaa ayaa 38 irratti shimbirroonnii fi bineensonni biroo akkuma ilma namaa gamtaan akka jiraatan ibsamee jira waan kana dhiyeenya kana bira geenya quraanni waa'ee jireenya kanniisaa suuratul nahl suuraa 16ffaa ayaa 68 fi 69 irratti dubbatee jira quraanni waa'ee aaroo yookaan daarabaaftuu suuraa ankabuut suuraa 29ffaa ayaa 41 irratti ibsee jira quraanni waa'ee mixi yookaan gondaa suuratul namli suuraa 27ffaa ayaa 17 fi 18 irratti ibsee jira waan hunda kanneen nuti dhiyeenya kana bira ga'uu dandeenya waggaa 50 dura 100 dura 200 dura beekuu dandeenya gama barumsa fayyaatiin quraanni suuratul nahl suuraa 16ffaa ayaa 68 fi 69 irratti ilma namaatiif dhugaatii bifa garagaraa kan garaa kanniisaa keessaa ba'u kennine isa keessaas ilma namaatiif dawaatu jira arraan tana dammi garaa kanniisaa keessaa akka dhufu bira ga'uu dandeenyee jira daa'ima keessa wantoonni antiseeptiik yookaan ammoo dawaaleen madaa fayyisuu danda'an akka jiran baramee jira namni daa'ima fayyadamee hooyxoo fayyisuuf amma dura yaadiin jiru waan kana dhiyeenya kana bira geenya Russians used honey to cover up the wounds. This we came to know recently. In the field of physiology, gama barumsa fiiziyooloojiitiinis quraanni waa'ee marsaa dhiigaa fi akkaataa aannan itti uumamu dimshaashatti dubbatee jira suuratul nahl suuraa 16ffaa ayaa 66 irratti ibsamee jira gama barumsa jeenetiksiitiinis suuratul najmi suuraa 53ffaa ayaa 45 fi 46 irratti akkasumas suuratul qiyaamaa suuraa 75ffaa ayaa 37 hanga 39 irratti koorniyaa daa'ima dhalatuutiif kan faayidaa qabu bishaan dhiira keessaa ba'u ta'uu isaa ibseera waan kana dhiyeenya kana bira geenya quraanni waa'ee embriyooloojii gad fageenyaan dubbatee jira suuratul alaq suuraa 96ffaa ayaa 2 irratti ilma namaa alaqaarraa uumne sunis foncittuudha waan maxxanu wahiiti dhiiga ititaas jaamee waamamee jira quraanni sadarkaa daa'imni garaa keessa jiru itti guddatu gad fageenyaan ibsee jira waan kana saayinsiin dhiyeenya kana bira ga'uu danda'e quraana keessatti suuratul mu'minuun suuraa 23ffaa ayaa 12 hanga 14 irratti ibsamee jira 14. I'll just mention a couple more. Normally the unbelievers they object that how can Almighty God, once we have died and we have been buried, qabxiilee lamaan takka qofa isin ibsa namoonni rabbitti kafaran eega duunee awwaalamneen booda rabbi akkamitti lafee teenya walitti deebisa eega lafeen teenya itti noofteen booda guyyaa qiyaamaa akkamitti walitti deebisaa jedhanii gaafatu rabbiin olaane suuratul qiyaamaa suuraa 75ffaa ayaa 3 fi 4 irratti akkana jedhe eeyyan walitti ni qaba nuti qubbeen isaatu akka turanitti deebifnee sirreessuu irratti danda'udha He can even reassemble the very tips of the finger in perfect order. bara 1880tti namni Sir Francis Gold jedhamu waa'ee ashaaraa qubaa eega argateen booda osoo namoota miiliyoonaan lakkaa'aman walitti qabneu ashaaraan namoota kanneenii waliin fakkaatu jedhe arraan tana siyaa'in poolisiinii fi qaamni biroo nama akka dalagee adda baafachuu yoo barbaadan ashaaraa qubaa laalan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waggaa 1400 dura lafee keessan qofa walitti deebisuu osoo hin taane ashaaraa quba keessaniitu akkuma duraan ture sanitti walitti deebisee ijaaruu danda'a jedhe Of your finger. When we ask, nama awaamaa saniin waan kana eenyutu quraana keessatti ibsuu danda'a jennee osoo gaafanne deebisaan nu kan nu danda'u uumaa argamsiisaa tolchaa hojjetaa kan jiru it is the producer, this creator, qaama uumaa argamsiisaa bu'uureessaa tolchaa hojjetaa jedhamu kana nuti musliimoonni Allah jennee waamna haasawa kiyya kan quraanni kalaama rabbiiti jiru kan sa'aa lamaaf godhee ture daqiiqa hanga 15 keessatti guduunfee dhiyeessuuf yaalee jira
kunis boodarratti yeroo gaaffii deebisaa gaa akka qabaannuu fi namoota hedduu kan asitti argamaniif faayidaa xiqqoo akka argatan isaan gargaara. According to Albert Einstein, he said that akka Albert Einstein jetti saayinsiin amantii malee naafa akkasumas amantiin saayinsii maletti jaamaadha. Wanta akkasii yaadachiisuu barbaada. Quraanni kabajamaan kitaaba saayinsiitii miti. SCIENCE inni kitaaba saayinsiiti. SIGNS inni kitaaba ayatootaati. Quraana kabajamaa keessa mallattoolee yookaan ayatoota 6,000 oltu jira. San keessaa kan 1,000 ol ta'u waa'ee saayinsii haasawa. I'm not trying to take the help of science to prove that An quraanni kitaaba haqaa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf saayinsii fayyadamaan jiru. Muslimootaaf quraanni waan hunda caalaadha. Haa ta'u malee nama musliman ta'iniif nama awaamaatiif saayinsii waa hunda isaaf caala. Kanaaf waan isaaf caalaa ta'e fudhadhee caalaa kiyya waliin wal bira qabee waan caalaan isaa dhiyeenya kana waggaa 50 dura waggaa 100 dura waggaa 200 dura bira gahee caalaan keenya quraanni waggaa 1,400 dura ibsuu isaa isatti himutti jira. Sababa kanaaf arraan tana saayinsiin jireenya rabbii mormutti hin jiru. Saayinsiin wantoota gooftaa fakkeeffamanii gabbaraman mormutti jira. Laa ilaaha illallah. Kanaafuu quraanni kabajamaan kun rakkina ilma namaatiif furmaata qabatee jira. Abbaan quraanaa ammoo uumaa tursiisaa kunuunsaa ilma namaa cufaa fi hawaa kana cufaati. There were several revelations sent by Almighty God on the face of the earth, but all the revelations that came before the last and final revelation, Waahileen hedduun kan rabbiin gara dachii tanaa buusanii jiru. Haa ta'u malee waahileen quraana kabajamaa dura buufaman hundi ummata naannoo murtaawaa keessa jiraachaa tureef yeroo murtaawaa qofaaf buufaman. Garuu quraanni waahii rabbii ol aanee kan xumuraa fi golabbii waan ta'eef ummata muslimaa yookaan arabaa qofaaf hin buufamne. Ilma namaa cufaaf buufame. Suuratul Baqaraa suuraa 2:185 irratti Ramadaanni ji'a quraanni isa keessatti dogongoraa fi qajeela akka adda baasuuf buufame. Akkasumas qajeelfama ilma namaa hundaati jaamee ibsamee jira. Musliimoota qofaaf yookaan arabootaaf kan buufame miti. Ilma namaa cufaaf buufame. Dhaamsi wal fakkaataan suuratul Ibraahim suuraa 14 ayaa 1 irratti, suuratul Ibraahim suuraa 14 ayaa 52 irratti, suuraa Az-Zumar suuraa 39 ayaa 41 irratti quraanni ilma namaa cufaaf buufamuun isaa ibsamee jira. Ergamtoonni rabbii kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura dhufan hundi hawaasa muraasa qofatti ergamaa turan. Dhaamsi isaan fidanii dhufanis yeroo murtaawaa qofaaf akka hordofamuuf buufame. Haa ta'u malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii xumuraa fi golabbii waan ta'aniif muslimootaaf takkaa'u arabaaf qofa hin ergamne. Quraanni suuratul Anbiyaa suuraa 21 ayaa 107 irratti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Ergamni kee rahmata aalamaatiif malee waan taane uumama hundaaf rahmata si goonee addunyaa cufaaf rahmata si goonee si ergine jedhi. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa 7 suuraa 34 ayaa 28 irratti wamaa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaasi bashiiran wa nadhiiran. Nuti nama hundaaf walumaa galatti gammachiisaa fi akeekkachiisaa goonee malee sin ergine. Garuu irra hedduun namootaan beekan jedha. Nutis waan irra hedduun namaan beekneef jecha koonferansii fi da'awaa gurguddaa akkanaa kana qopheessuun dirqama nutti ta'e. Haa ta'u malee arraan tana miidiyaalee idil addunyaa wayita dubbisnu wayita dhaggeeffannu yoo xiinxallu olola hamaatu islaamaa irratti oofamaa jira. Gaazexaa idil addunyaa ta'ee, baruulee idil addunyaa ta'ee, tamsaasa raadiyoowwanii ta'ee, tiiviiwwan idil addunyaa ta'ee, saatalaayitiiwwan idil addunyaa ta'ee waa'ee islaamummaa hubannoo dogongoraa hedduu facaasu jiru. Waa'ee islaamummaa olola hamaa ta'etu gaggeeffamaa jira. Akka barruun Newsweek Apriil 16 bara 1979 maxxanfame jirutti waggoota 150 keessatti jechuunis bara 1800 irraa kaasee hanga 1950tti kitaabonni islaamummaa qeeqan 60 ol barreeffamanii jiran. Kitaabban barreeffaman kanneen guyyoota jiraniif osoo qoddanii guyyaa tokkotti avareejiidhaan kitaaba tokko oltu barreeffamaa ture jechuudha. Seepteembar 9-11 yookaan fulbaana 11 bara 2001 irraa kaasee ammoo sadarkaa haalaan yaaddeessaa irra gahe. Guyyaa guyyaan kitaabban hedduutu islaamummaa qeequun barreeffamaa ture. Kitaaba tokko islaamummaa qeequun yoo barreessite kitaabni kee haalaan siif gurgurama. Beekamaa ta'uufis islaamummaa qeequun gahaadha. Miidiyaalee idil addunyaa kanneen xiinxallee wayita laallu tarsiimoo garaagaraa fayyadamuun hubannoo dogongoraa
waa'ee islaamummaa facaasutti akka jiran hubanna. Tarsiimoon isaanii kan duraa namoota muslimaa keessaa kanneen hammeenya dalagan filachuudhaan akka waan namoonni kunniin muslima haqaa tahanii islaamummaa bakka bu'aniitti namaaf dhiyeessu. Hawaasa hunda keessa namni hamaan ni jira. Kanaafuu miidiyaaleen namoota hamaa islaamaa keessa jiran barbaadanii baasu. Namoonni kunniin namoota dhugaan islaamummaa hordofanii miti. Maqama isaanii qofatu muslima. Namoota kanneen walitti qabanii akka waan namoonni kunniin muslima haqaa tahaniitti namaaf dhiyeessu. Makiinaan tokko hangam takka jabaa akka ta'e beekuu barbaaddanaa jennu. Shofeera dadhabaa makiinaa ofuu hin beeknetti kennitanii gadhiistan. Achi booda inni makiinaa tana wayitti buusee makiinaas miidhee balaan isinitti gala. Eenyutu qeeqamuu qaba? Makiinaa san immoo shofeeratu qeeqama. Eenyu qeeqtu? Makiinaa moo shofeera? Shofeertichatu qeeqamuu qaba. Makiinaan tokko hangam jabaa akka ta'e beekuu yoo barbaadde meeshaalee makiinaa san keessa jiru xiinxaltee ilaaluu qabda. Makiinaan sun boba'aa hangam fixa? Saffisni isaa hangami? Reeshiyoon ilkaan mootoraa hangami? Fayyaan isaa akkami? Kan jiru eegalaalteen booda makiinaan sun hangam jabaa akka ta'e murteessuu dandeessa. Wantoonni makiinaa keessa jiran kunniin dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu barbaadde ammoo shofeera ogummaa qabutti kennite akka of goota. Islaamummaan hangam gaarii akka ta'e beekuu yoo barbaadde, muslima haqaa beekuu yoo barbaadde, fakkeenyi gaariin muslima haqaa nabii kan jaalatamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siiraa nabiyyichaa laali. Seenaa isaanii xiinxalii laali. Shakkiidhaan malee eega seenaa isaanii qoratteen booda amantiin kunii fi akkasumas hordofa amantii kanaa kan ta'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaya facaasuu keessatti adda duree akka ta'an waliigaluuf dirqamta. Tarsiimoon isaanii kan lammaffaa irratti fayyadaman yeroo hedduu ayatoota quraana keessa jiran akkaataa galuumsaatiin ala itti fayyadamuudha. Kitaabban garaagaraa fi intarneeta keessa deemtanii waan namoonni islaamummaa qeeqan katabamu wayita laaltan quraana keessa ayata takkaa fi wantoota dubbataman fayyadamuu isaanii hubattan. Ayaan yeroo hedduu namoonni islaamummaa qeeqan fayyadaman suuraa Toobaa suuraa 9 ayat 5 irratti argama. Ayaan kun namoota Indiyaa keessatti islaamummaa qeequun adda duree ta'an keessaa nama akka Haaruun Shuriitiinis tuqamee jira. Namni kun kitaaba isaa The World of Fatwa irratti quraanni suuraa Toobaa suuraa 9 ayat 5 irratti muslimootaan kaafira hammattuu keessatti hinduu jechuudha jechuun ibse. Kaafira bakka argitan hundatti ajjeesaa jee ajajeera jechuun barreesse. Quraana bantanii hiikaa quraanaa wayita dubbistan wanti namni kun jechaa jiru sirrii ta'uu isaa hubattu. Suuraa Toobaa suuraan 9 ayat 5 irratti kaafira bakka argitan hundatti ajjeesaa jedha. Garuu akkaataa galumsaatiin ala faayidaarra oole. Akkaataa galumsa ayaa kana hubachuudhaaf suuraa Toobaa ayat 1 irraa jalqabuu qabdan. Akkaataa galumsa isaa fi asbaabun nuzuula yookaan sababa ayaan kun buufameef wayita qorannu muslimootaa fi mushrikoota makkaa jidduutti waliigalteen nagaya buusuu akka mallatteeffamee jiru hubanna. Waliigalteen nagaya buusuu kun mushrikoota makkaatiin diigame. Wayita waliigalteen nagaya buusuu kun mushrikoota makkaatiin diigamu kana Rabbiin ol aanee quraana keessatti suuraa Toobaa suuraa 9 ayat 2 irratti yeroo ji'a 4 isaaniif kenne. Sanbooda garuu labsii waraanaatu jira. Suuraa Toobaa suuraa 9 ayat 5 irratti yeroo ji'oonni kabajamoon 4 dabran mushrikootatti duula isaan ajjeesaa jechuun musliimootatti hime. Kana jechuun diinota keessan bakka argitanitti ajjeesaa jechuudha. Isaan booji'aa, isaan marsaa, maloota waraanaa hunda fayyadama jechuudha. Kanaafuu akkaataa galumsa ayaa kanaa wayita laallu ayaan kun dirree waraanaa irratti buufamuu isaa hubanna. Dirree waraanaa irratti yeroo waliigalteen nageenyaa diigame. Wayita diinni isin waraanuuf isin dhufu hin sodaatina. Isinis isaanii wal falma bakka argitanitti isaan ajjeesaa jedhe. Ajajaan waraanaa tokko loltoota isaatiin diina keessan ajjeesaa jechuun hamileetti godha. Ameerikaa fi Veetnaam jidduu waraanaatu gaggeeffamaa jira jaayada. Ajajaan waraanaa kan Ameerikaa loltoota isaatiin warra Veetnaam bakka argitanitti ajjeesaa osoo jedhe akka galumsaatti sirriidha. Haa ta'u malee dubbii tana galumsa keessaa baasuun arraan tana warra Veetnaam bakka argitan hundatti ajjeesaa jedhee jeneraalli Ameerikaa ajajee jira jedhee osoo dubbadhe namicha kana akka nama lubbuu galaafachuu aadaa godhatee fakkeessee sin dhiyeessu jira. Hamilee loltoota isaa jabeessuudhaaf Rabbiin olaanee eessa injuun. Hamilee loltoota keetii jabeessuudhaaf hin sodaatin ajjeesi jechuu qabda. Kun waraana dhugaaf isa jidduutti godhamu. Waan akkanaa kana macaafa keessatti wangeela Maatewos keessatti ni argattu. Kitaaba Hinduu Bhagavad Gita keessattis ni argattu. Bhagavad Gitaan guutuun isaa waa'ee waraanaa haasawa. Gooftaan Kirishiin nama Arjuun jedhamu gorsa. Bhagavad Gitaa boqonnaa 1ffaa lakkoofsa 46, 47, 48 irratti Arjuun seeffii isaa lafa kaayyate fira kiyyaa waliin wal waraanu jira hidhannoo hiikkadhee ajjeefamuu filadha jedhe. Lakkoofsa muraasa booda Bhagavad Gitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 3 irratti Shrii Kirishiniin akkana jedhe. Yaa Arjuun akkamitti akkanatti laafaa taata? Loltuun tokko dirqama qabsaa'uu qaba. Yoo qabsoofte qofa jannata seenuu dandeessa jedhe. Dubbiin haala kanaan itti fufa.
odeeffannoo dabalataatiif kaaseta kiyya shororkeessummaa fi jihaada julaaluu ni dandeessu. Waa'ee kana gad fageenyaan haasa'eetiin jira. Garuu quraanni waan akkanaa yoo haasa'e warri musliman taane kun rakkoo guddaadha jaaso. Ambagwaat giitaan fira keessan ajjeesaa ja'a osoo je'e kun dalagaa shayxaanaati jaama. Akka galumsaatti dirree waraanaatti waan faallaa dhugaa jiruun wal dura yoo dhaabbatte cunqursaa ofirraa fonqolchuuf yoo qabsaa'aa jiraatte dhugaaf dhaabbadhu osoo fira kee kan dhiyootiis ta'e jechuu isaati. Bagwaat giitaan dhaamsa akkanaa dabarsa taanaan nutis ni fudhanna. Quraannis waanuma akkanaa jira. Kanaafuu namoonni musliman taane islaamummaa akka hubatan gochuudhaaf akkaanan yaadutti furtuun jabaan rabbi biraa nuuf kenname isa suuraa Al-Imraan suuraa 3ffaa aaya 64 irra jiru. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم غرا دبينو في سنجد جرو كوتا كران غارين نمني مسلما تاني إسلام ما أكه بتتاسسو دبي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جو غرا دبي جد غليسانو في سنجد جرو كوتا دبين ندرا يسكم الله نعبد إلا الله ربي توكي جمالي هنجبر إننيس الله سبحانه وتعالى آرو شوري آية نفا سورة توبار رجرو إيغتوك إمبودا utaalee gara ayaa 7ffaa dhaqe maaf akka ta'e beektu ayaan 6ffaa dhukkuba isaatiif dawaa waan qabuuf ayaan 6ffaan suuraa tawbaa suuraa 9ffaa irra jiru mushrikoota keessaa inni tokko diina keessaa inni tokko nagaa bahuu yoo sirraa barbaade nagaa san isaaf kenna hanga inni kalaama rabbii dhagahutti eegumsa isaaf godhe sanbooda gara iddoo eegumsa isaatiin gahe kuwaan isaan ummata hin beekne ta'aniif jira quraanni gadhiisaa deemanii qofan jen arraan tana diinni tokko nagaa osoo barbaade jeneraalli waraanaa wanti inni godhu guddaan hayyadhiisaa deemanii kan jiru ta'uu danda'a quraanni akkas hin jenne quraanni iddoo eegumsa isaatiin isa gahe sababni isaa namoonni kun namoota hin beekne waan ta'aniif ji'oota muraasa dura Osmaan fakkeenya wal fakkaataa kana kan jiru namni musliman ta'in tokko ummata keessaa ka'uudhaan obboleessoo Zaakir atu ayaa 5ffaa suuraa Tawbaa akka galumsaatiin alatti fayyadamaa jirtanaan jedhe ayaan guutuu wanni jiru eega mushrikoota bakka argitan hundatti ajjeesaa jeen booda bakka hundatti isaan eega jeen booda itti fufuudhaan garuu yoo tawbatanii salaata gad dhaabanii zakaas kennan karaa isaaniif gadhiisa dhugumatti rabbiin araaramaa rahmata godhaadha jedha kanaafuu yoo isaan muslima ta'an qofa akka isaan dhiifnu nutti himutti jira jechuudha yeroo hedduu haasawni akkanaa kun waan dheerachuu danda'uuf ibsa qubsaa kennuu nu dhiba namoonni ansaa dheeraaf haasa'u akka danda'u dubbatu nama hinduu saniin waan kan haalaan akka ibsa itti kennuu danda'u waan carraanaaf kenneef galatoom isaan jechuu barbaada ayaan 5ffaa suuraa tawbaarra jiru mushrikni sun yoo tawbatee salaata salaatee zakaa kenne jechuunis yoo muslima ta'e jechuudha dhiisa haa deemu je muslima yoo ta'e dhiisa haa deemu jechuu isaati haa ta'u malee ayaan 6ffaa wanti jiru yoo mushrikni kooluu galtummaa gaafate yoo nagaya barbaade akka deemuuf qofan dhiisin iddoo eegumsa isaatiin isa geeyje yoo muslima ta'e dhiisa haa deemu garuu yoo musliman ta'in yoo nagaya barbaade kophatti isan dhiisina kophatti isan dhiisina gara iddoo eegumsa isaaniitiin isaan gaaje sababni isaa tarii namni kun jidduu garee lamaa jira namoonni muslima ta'an muslima waan ta'aniif rakkoon hin jiru garuu tarii namoonni musliman ta'in maaf nagayaaf harka kannatte jaanii isa ajjeesuu danda'u tarii namoonni musliman ta'in haaloo isarratti ba'uu barbaadu ta'a kanaaf rabbiin olaanee kophatti isaan hin dhiisina iddoo eegumsaatiin isaan gahaje sababa kanaaf namoonni islaamummaa qeeqan kan akka Haaruun Shuurii ayatoota irra utaalu ayatoota akkaataa galumsaatiin malatti fayyadamu fakkeenyota akkana dhibbaan lakkaa'amu kennuu ni danda'ama intarneeta irra yoo seentan wanti kun baramaa ta'ee jira namoonni musliman ta'in intarneeta irratti islaamummaa qeequun barreessuun isaaniif salphaa ta'ee jira sababa kanaaf kitaabonni hedduun maxxanfamaa jiru intarneetni faayidaas miidhaas ni qaba jalqaba yeroo intarneetni eegalamu weebsaayitiiwwan islaamummaaf dhaabbatanirra kan islaamummaa irratti dulaniitu caala amma musliimoonni jabaatanii itti seenu jiru weebsaayitiiwwan gaariin hedduutu jiru haa ta'u malee waan dogongora jaamee islaamummaa irratti haasa'umu adda baafattee beekuudhaaf hayyuu ta'uun sirraan eeggamu ammoo namoota gaafii dhiyeessaniif deebisaa kennuun ulfaataa ta'ee jira akkuma ati deebisaa tokko kennituun gaaffiileen idaamaa dhufu sababa kanaaf yeroo gaaffii deebisaa haasa'u akkanaa irratti qopheessine kanaafuu tarsiimoon lammaffaan isaan fayyadaman ayatoota quraanaa akkaataa galumsa isaaniitiin malee itti fayyadamuudha So strategy number 2 is they quote the verses of the Quran and the Islamic scriptures out of context. Third strategy is they say things about Islam which are alien to Islam. It does not exist in tarsiimoon sadaffaan waan islaamummaa keessatti hin beekamne islaamummaa walitti hidhuun haa ta'uudha fakkeenyaaf
namoonni islaamummaa qeeqan hedduun islaamummaan amantii saayinsiiti miti jaa fakkeenya hedduu kennuudhaaf yeroo qabnaaf hin ayyamu fakkeenyuma tokko isinii kenna lammii baangilaadesh tan taate barreessituun tasliimaa nasriin jaamtu waan wal mormisiisaa ta'e tokko barreessitee turte. She says that the Quran mentions that the sun Quraanni aduun lafarra naannoofti jee barsiisa. Quraana duubatti hafaa kan hordofaa akkamitti dura deemuu dandeenyaa jettee barreessite. Namni quraana keessaa dubbiin aduun lafarra naannoo itti juunatti mul'isuu danda'u akka dhufee naan mormuun fedha. Waggaa 7 dura magaalaa Mumbai keessatti bakka gaazexeessonni jiranitti waa'ee isirratti mormii godhame irratti waan dubbadhe qaba. Wanti dubartiin tun jechuu barbaadde waan suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa ayaa 33 irra jiru. Ayaan kun halkanii fi guyyaa rabbiitu uume. Washamsa wal qamar aduu fi ji'a kullum fi falakin yasbahuun hundi orbiitii isaanii keessa deemu. Bakka kanatti quraanni aduun deemaa jiraachuu isii nu hima. Bakka takkatti illee quraanni aduun lafarra naannoofti hin jenne. Sun hubannoo isiiti. Hiikaa mataa ifiitiin itti kennite. Quraanni lafarra naannoo itti hin jenne. Akkuma duratti isin hime ni deemti kan juu qofa ibse. Deemuu isiitiin cinatti ofirra naannoo isiitiis ibsee jira. Waa'ee kana ammoo anuu yeroon barataa ture sanitti hin beeku. Dhiyeenya kana saayinsiin ofirra maruu isiitiis mirkaneesse. Kanaafuu yeroo hedduu namoonni islaamummaa qeeqan waan islaamummaa keessa hin jirre islaamummaan wal qabsiisaa dubbatu. And very often fourth strategy used. Baay'inaan ammoo tarsiimoo afraffaa fayyadamu. Inninis waan takka islaamummaa irratti eega dubbataniin booda islaamummaan ilma namaatiif rakkoodha dubbii jettu itti dabalan. Arraan tana sababa islaamummaatiif rakkoo tana keessa seenuuf dirqamne jiru. Itti dabaluun musliimoonni shororkeessitoota, ciccitoota, finxaaleeyyoota islaamummaan amantii wal danda'uutii miti. Sababa kana hundaaf jecha islaamummaan rakkoo namummaati jaa. Yeroo hedduu ammoo nuti musliimoonni badii dalagame akka badii keenyaatti fudhachuun dhiifama gaafachuu dalagaa godhannee jirra. Sanirra anfaallaa isaaniif deebisuun filadha. Arraan tana musliimoonni ciccitoota yookaan fandaamentaalistoota jedhamu. Ciccaa yookaan fandaamentaalistii jechuun maal jechuudha? Fandaamentaalistii jechuun nama fandaamentaal yookaan bu'uura dhimma tokkoo cichee hordofu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gama herregaatiin nama jabaa ta'uu yoo barbaade bu'uura herregaa beekuu hordofuuf itti dalaguu qaba. Gama herregaatiin yoo cichaa ta'e malee nama herregaa jabaa ta'uu hin danda'u. Namni tokko saayintistii jabaa ta'uu yoo fedhe wantoota bu'uuraa kan saayinsii beekuu hordofuu fi itti dalaguu qaba. Yoo gama saayinsiitiin cichaa ta'e malee saayintistii gaarii ta'uu hin danda'u. Ciccitoota hunda qalama wal fakkaatuun dibuu hin dandeessan. Hunda gaarii hunda hamaa jechuun hin danda'amu. Haala namni sun cichaa itti ta'e irratti hundooyne maqaa itti baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf hattuun cichaa ta'e tokko yoo jiraate kan dalagaan isaa hanna qofa ta'e inni kun hawaasaaf nama hamaadha. Hawaasaaf miidhaa guddaadha. Gama biraatiin ammoo doktora cichaa ta'e yoo qabaanne kan lubbuu namoota hedduu baraaru kun hawaasaaf bu'aa guddaadha. Ciccitoota hunda qalama takkaan dibuun hin danda'amu. Hunda gaarii hunda hamaa jechuun hin danda'amu. Gama kamiin namni sun cichaa akka ta'e egaa adda baafanneen booda nama sanitti maqaa baasuu dandeenya. Gama kiyya wayitaan deebu ammoo ani muslima fandaamentaalistii yookaan cichaadha. Akkasumas muslima cichaa ta'uu kiyyatti niin boona. Sababni ammoo ani bu'uuraalee islaamummaa niin beeka. Niin hordofa dalagaarraas niin oolcha. Bu'uurri islaamummaa tokkolleen barsiisni islaamummaa kan bu'uuraa tokkolleen kan mirga namummaa guututti miidhu hin jiru. Which is against humanity as a whole. Tarii bu'uuraaleen muraasni kan namoonni musliman ta'in mirga namummaa miidha jaanii yaadan jiraachuu mala. Haa ta'u malee loojikii waan san duubaan jiru yoo isaanii ibsine barsiisni islaamummaa tokkolleen kan ilma namaa miidhu akka hin jirre ni hubatu. A single human being namni sammuu fayyaa qabu qabxii takkallee kan ilma namaa miidhu islaamummaa keessaa baasuu hin danda'u. Akka dikshiinarii Websteritti jechi fandaamentaalizim cichuu ji'u kun yeroo duraatiif jaarraa 20ffaa keessa kiristaanota pirootestaantii pheenxee ibsuudhaaf faayidaarra oole. Kanaafuu jechi kun jalqaba Ameerikaanota ibsuuf dalagaarra oole jechuudha. So this word first was used for the Americans. Kiristaanota pirootestaantii ibsuuf dalagaarra oole.
sababni isaa namoonni kun bataskaana irratti waan fincilaniif. Bataskaanni dubbiin macaafa keessa jiru rabbi biraa dhufe jettee amanti. Pirootestaantonni ammoo san biras dabranii dubbii qofa osoo hin taane jechi hundi qubeen hundi rabbi biraa dhufe jaanii cichanii amanuu jalqaban. Namni tokko jechi hundi qubeen hundi rabbi biraa dhufuu isaa yoo mirkaneesse warraaqsi fandamentalizimii yookaan cichuun kun warraaqsa gaariidha. Gama biraatiin namni biraa jechi hundi kan macaafa keessa jiru rabbi biraa waan dhufee miti jee yoo mirkaneesse warraaqsi kun warraaqsa gaarii miti jechuudha. Dictionary Oxford yoo ilaallu immoo and it says that fundamentalist is the person fundamentalist cichaa jechuun nama barsiisa amantii kan bu'uuraa cichee qabate jechuudha jedha. But when I read one of the revised edition of Oxford Dictionary, there was a haa ta'u malee maxxansi Dictionary Oxford kan biraa kan irra deebi'amee maxxanfame tokko fundamentalist cichaa jechuun nama barsiisa amantii kan jalqabaa cichee qabate keessattuu islaam jechuudha jee itti dabale. Kanaafuu keessattuu islaam kan jiru maxxansa irra deebi'amee maxxanfame irratti itti dabalame. Muslima tokko karaa irratti yoo argite wanti jalqaba sammuutti si dhufu inni cichaadha kan jiru ta'a. Nuti musliimoonni ammoo akka badiitti fudhanne an fundamentalistii cichaa miti jenna. An fundamentalistii dhamaan rakkoo qaba. Yoo muslima cichaa taate malee muslima gaarii ta'uu hin dandeessu. Miidiyaan musliimoonni haalaan jajjabeessitoota jaanii maqaa itti baasan. Eeyyeen an haalaan namaaf tola oolaadha. Haalaan nama jaalataadha. Haalaan gara laafaadha. Haalaan amanamaadha. Haalaan nama haqaati. I'm extremely just. What's wrong in being extremely kind? Haalaan tolaa ta'uun, haalaan nama jaalachuun, haalaan gara laafuun, haalaan amanamaa ta'uun maal rakkoo qaba? Walakkaan amanamaa ta'uun hin danda'amu. Yoo si fayyade amanamaa taate yeroo siif hin taanetti ammoo amanamaa ta'uu dhabuu hin dandeessu. According to the Quran, Akka quraanaatti ilma namaatiif haalaan gara laafaa ta'uu qabda. Haalaan namatti tola ooluu qabda. Yoo muslima taate haalaan muslima ta'uu qabda. you have to Namaaf toluu qabda. Haalaan amanamaa ta'uu qabda. Haalaan nama haqaa ta'uu qabda. I want a single human being to tell me Haalaan amanamaa ta'uun rakkoo maalii akka qabu nama naa himuun barbaada. Karaa qajeelaa irratti nama haalaan jabaa ta'uu qabda. Nuti muslimoonni warra dhiifama gaafachuu hin qabnu. Lakkii an muslima jiddu jireessa jechuu hin dandeenyu. Muslima jiddu jireessa moderate jechuun maal jechuudha? Islaamummaa hordofuu yookaan hordofuu dhabuu qofa kan jiru. Rabbiin Quraana keessatti suuratul Baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 208 irratti akkana jedha. Udkhuluu fi silmi kaafa islaamummaa onnee guutuun itti seena. Islaamummaa keessa cinaa qofa hordofuun hin dandeenyu. Guutumatti nama haqaa ta'uu qabda. Guutumatti amanamaa ta'uu qabda. Haalaan amanamaa ta'uu be qabda. honest. If every human being becomes Muslimni hundi osoo fundamentalisti cichaa ta'e barsiisa bu'uuraa kan islaamummaa hordofe rakkinni namummaadhaan ni furama. Muslimni hundi osoo haalaan muslima ta'e Muslim, haalaan gaarii ta'e haalaan nama jaalataa ta'e haalaan amanamaa ta'e haalaan nama haqaa ta'e rakkoon namummaadhaan ni furama. Arraan tana muslimootaaf maqaan musliimoonni shororkeessitoota jedhamu kennamee jira. Yeroo hedduu maqaan garagaraa lama namoota dalagaa tokko dalaganiif kennamee jira. Fakkeenyaaf for example, waggaa 60 dura waggaa 70 dura wayita Biriteen Indiyaa bulchaa turte sanitti lammiileen Indiyaa kan bilisummaa Indiyaatiif falmatan hedduutu ture. Lammiileen Indiyaa kunniin mootummaa Biriteeniin shororkeessitoota jedhamaa waamaman. Haa ta'u malee namoonnummaan kunniin dalaguma isaan dalagan kanaaf nuti lammiileen Indiyaa qabsaa'ota bilisummaa sabboontoota biyyaa jechaa isaan waamna. Uummatuma tokko dalaguma tokko dalagan garuu maqaa garaagaraa lama qabu. Waan mootummaan Biriteen jedhu fudhachuun Biriteen Indiyaa bulchuu mirga qabdi kan jettan yoo taate lammiilee Indiyaa kanneen shororkeessitoota jettanii waamtu. Haa ta'u malee yaada uummata Indiyaa yoo kan deeggartan ta'e Biriteen gara Indiyaa dalagaaf dhufte malee biyya bulchuu mirga hin qabdu hajuu yoo ka deeggartanii lammiilee Indiyaa kanneen qabsaa'ota bilisummaa sabboontoota biyyaa jettanii waamtu. Namootuma tokko dalagaan isaaniitis takkuma maqaa garaagaraa lama qabu. Fakkeenyota akkana hedduu seenaa keessa argachuu dandeenya. Bara 1775 yeroo warraaqsa Ameerikaatti yeroo Biriteen Ameerikaa koloneeffattee turtetti lammiileen Ameerikaa hedduun kan bilisummaa Ameerikaatiif falmachaa turan ni jiru. there were many Americans who were fighting for the freedom. Akka mootummaa Ingiliziitti shororkeessaa tokkoffaa jedhamee kan maqaan itti maxxanfame George Washington jedhama.
bara 1775 George Washington shororkeessa adda duree jedhamuun mootummaa Ingiliziin waamamaa ture. Booda irratti pirezidaantii Ameerikaa ta'e. Shororkeessaan adda dureen pirezidaantii Ameerikaa ta'e jechuudha. Pirezidaantota isa boodaan dhufan kanneen akka George Bushifis abbaa kiristinnaa ta'e. Waa'ee George Bush irratti waan naasee dhaggeeffachuu feetan kaaseta kiyya kan shororkeessummaa fi jihaada jechuu daawwadha. Fakkeenyota akkanaa hedduu argachuu dandeenya. Afrikaan kibbaa bilisoomuu isiitiin dura mootummaa apartaayidii adiitiin bulaa turte. Mootummaan apartaayidii adiin kun Neelsan Maandeellaa iddoo Loroobiin jedhamu irratti waggoota 25 olii fide. Mootummaan kun Maandeellaadhaan shororkeessa adda duree ja'a waama. Booda irratti eegoo mootummaan apartaayidii Afrikaa kibbaa keessaa ari'ameen booda mootummaan haarayni aangoo qabatee Neelsan Maandeellaa irraa hiike. Maandeellaanis booda irratti badhaasa Noobeelii kan nagaa argate. Xiinxalaa lala shororkeessaan adda dureen badhaasa Noobeelii nagaa argate. Badhaasni kun waan inni dura nama hamaa ta'ee booda irratti nama gaarii ta'eef miti kan isaaf kenname. Namoota hedduu ajjeesee achi booda ammoo nama gaarii waan ta'eef badhaasa san hin arganne. Dalaguma wal fakkaataa shororkeessa adda duree jaamee itti waamameef badhaasa Noobeelii kan nagaa badhaafame. Kanaafuu wanti har'a hubachuu dandeenyu wanti cuftee harka miidiyaa jiraachuusaati. Namni aangoo irra jiru maqaa yoo namaaf moggaase maqaan sun nama sanitti maxxanee hafa. Dhugaa ta'uu fi soba ta'uun sun waan booda dhufu. Namoonni aangoo irra jiran namoonni miidiyaalee to'atan suuraan isaa waa'ee nama sanii kaasan maqaan nama sanii kennan nama sanirratti maxxanee hafa. Kanaafuu maqaa kennuun duratti namni sun maaliif qabsaa'aa jira kan jiru adda baafachuun barbaachisaadha. Achi booda maqaa itti moggaasna. Quraanni suuratul Maa'idaa suuraa 5 ayyaa 32 irratti ifatti waan dubbate qaba. Namni lubbuu takka tan lubbuu hin balleessin yookaan tan dachii keessatti badii hin babal'isin ajjeese akka waan ilma namaa hunda fixeeti jedha. Amantiileen hedduun lubbuu namaa ajjeesuun dogongora jechuu danda'u. Quraanni garuu san biras dabree lubbuu nama nagayaa tokko ajjeeste akka waan ilma namaa cufa ajjeesteetti ilaalama jedha. Bakka san itti hin dhaabne itti fufuudhaan namni lubbuu ilma namaa jiraachise akka waan nama hunda jiraachiseeti jedha. Kitaabonni amantii hedduun lubbuu ilma namaa hin ajjeesin jechuu danda'u. Quraanni garuu san biraas dabree lubbuu nama nagayaa tokko ajjeeste akka waan ilma namaa cufa ajjeesteetti ilaalama. Akkasumas yoo lubbuu nagayaa takka baraarte ammoo akka waan ilma namaa cufa baraarteetti ilaalama jedha. Yet Islam is called as an intolerant religion. And I do say that Islam is an intolerant. Haa ta'u malee Islaamummaan amantii obsan qabne jaamee waamamaa jira. Anis eeyyeen Islaamummaan malaammaltummaa hin obsu. Islaamummaan haqa dabsuu hin obsu. Islaamummaan mirga namaa dhiibuu hin obsu. Islaamummaan amanamummaa dhabuu hin obsu. Islaamummaan sanyummaa hin obsu. Islaamummaan nama miidhuu hin obsu. Eeyyeen wantoota kanneen fudhachuu yookaan obsuu hin danda'u. See, theoretically, Afaaniin biyyoonni hundi amanamummaa dhabuun dogongora jechaa dubbatu. Amantiileen hundi biyyoonni hundi malaammaltummaan dogongora jedhu. Namni hundi loogiin dogongora jedha. Sanyummaan sirrii miti, nama miidhuun sirrii miti jedhu. Haa ta'u malee wanti kun hundi biyyoota hedduu keessatti tiyoorii yookaan waanuma afaaniin ja'amu ta'ee hafee jira. Biyyoota hedduu keessatti malaammaltummaan ni raawwatama. there is dishonesty in most of the countries. Amanamummaa dhabuun biyyoota hedduu keessatti ni mul'ata. Waanuma Islaamummaan wantoota amma isinii tuqe kanneen kan biyyoota hedduu keessatti raawwataman fudhachuu dideef qofa maqaa kan itti baasan. Eeyyaan ani Islaamummaan wantoota rakkoo ta'an kanneen irratti obsa akka hin qabne ni namana. Islaamummaan wantoota rabbiin olaane ilma namaatiif dogongora jee kaayi hunda hin fudhatu. Knows are wrong for the human being. Which Arraan tanaa namoonni hedduun wantoota rakkoo ta'an kanneen akka waan aadaa hawaasaa ta'etti fudhachaa jiran. Akka isaan yaadanitti wantoota kanneen yoo raawwatte ati nama qaroome jaamtee hamamta. Islaamummaan waan rabbiin nu uume dogongora jee nu hime obsus fudhachuus hin danda'u. Yeroo ammaa namoota hedduutu Islaamummaan sirrii ta'uu isaa fudhachuu jira. Islaamummaan waa'ee farshoo irratti obsan qabu. Islaamummaan waa'ee baala sammuu hadochuu obsan qabu. Islaamummaan waa'ee pornoogiraafii irratti obsan qabu. Islaamummaan sagaagalummaa irratti obsan qabu. Islaamummaan waa'ee kanneen irratti obsan qabu. Wantoota hamaa hawaasa keessa jiran irratti obsan qabu. Sababni isaa yoo wantoota kanneen irratti obsa dhabde qofa rakkoo namummaatiif furmaata argachuu dandeessa. because if you are intolerant towards these things, then only will you have
the solution to the problems of humanity. namoonni hedduun lakkii islaamummaan amantii obsa qabu jaaniiti mormachuu kajeelan. Islaamummaan hammeenya hin obsu. haa ta'u malee wantoota hammeenya hin qabne ni obsa. sayfii namatti qabee amani jeen dirqisiisu. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti suuratul baqaraa suuraa 256 irratti laa ikraaha fiddiin amantii keessatti dirqisiisuun hin jiru. namoonni hedduun himuma kana qofa tuqanii waan achi boodaa dhiisu. ayaan kun achi biratti hin dhaabbatu. ayaan itti fufa. laa ikraaha fiddiin amantii keessatti dirqisiisuun hin jiru. qajeelumni jallinni irra ifatee jira. dhugaa namaaf dhiyeessuu qabna. yoo jaalattan ni fudhattan, yoo fudhachuun barbaanne homaa rakkoo hin qabu. namni sayfii yookaan rasaasa qabee si amansiisu hin jiraatu. karaa kanaan islaamummaan haalaan obsa qaba. In this way, it is the most tolerant religion. amantiileen hedduun waan gaarii dubbachuu isaanii yoo xiinxallee ilaallu ni hubanna. eegasuu garaagarummaan islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu jiru maali? garaagarummaan islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu jiru islaamummaan gaarii dubbachuu isaatiin cinatti waan gaarii sana akkamitti argachuu akka dandeessu sitti agarsiisa. fakkeenyaaf amantiileen hedduun hatuun qabdan jiru. hinduuzim kana ni ja'a, kiristaanummaan kana ni ja'a, islaamummaanis akkasuma ja'a. kanaafuu islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu garaagarummaan jiru maali? islaamummaan hatuun qabdu jechuu isaatiin cinatti karaalee gara hannaa nama geessuu danda'anis akkamitti cufuu akka dandeessu siif hima. islaamummaan sirna zakaa qaba. arkaan islaamummaa inni tokko zakaadha. namni qabeenya zakaan irraa bahuu malu qabu sunis qabeenya warqii giraama 85 ol kan qabu, namni sun qabeenya qabu san irraa parsantii 2.5 waggaa waggaan hiyyeessaa kennuu qaba. Every lunar year in charity to the poor people. If every rich human being gives charity, dureessi hundi osoo sadaqate yookaan zakaa kenne hiyyummaan dachii tanarraa ni dhabama ture. namni beeleedu hin jiraatu. haa ta'u malee eega namni hundi waan isa quubsu argateen booda qabeenya karaa salphaan argachuuf jecha kanatu jiraachuu mala. fedhinnaa isaanii karaa seeraan alaatiin waan guuttachuu barbaadantu jira. islaamummaan rakkina kanaafis furmaata qaba. rabbiin olaane suuratul maayidaa suuraa 5ffaa aya 38 irratti dhiira hattuu fi dubartii hattuus galata waan isaan dalaganiitiif jiilchaa rabbii irraa ta'eef jecha harka isaanii lamaan irraa kuta. namoonni musliman ta'in jaarraa 21ffaa kana keessa harka namarraa murmu. islaamummaan amantii boodatti hafaadha. kun jireenya karaa cubbuuti kanneen jaantu jira. it's a ruthless way of life. And the thing that akka namoonni kunniin yaadanitti Saudi Arabiyaa keessatti biyya seerri kun dalagaa irra oolitti jechuudha. waan namni hundi harki isaanii muramee jiru se'an. an yeroo hedduu Saudi Arabiyaa dhaqeetiin jira. yeroo 20 fi 30 ni ta'a. nama tokko kan harki isaa murame jaanna gara. tarii namoonni gariin kan harki isaan irraa murame jiraachuu malu. haa ta'u malee seerri haalaan jabaa waan ta'eef namni tokko annatti seenuu isaatiin dura yeroo miiliyoona itti yaada. waan poolisiin Saudi Arabiyaa jabaa ta'eefi miti kan kana yaadu. waan seerri biyya sanii jabaa ta'eef itti yaada. yoo seera tokko dalagaa irra oolchite bu'aa isaatis ni argatta. yoo ammoo seera laaffiste seerri amma Saudi Arabiyaa jiru osoo laaffate Saudi Arabiyaattis saamichi ni jalqabama. arraan tana akka biyya badhaatuutti kan fudhachaa jiru Ameerikaan. Ameerikaan biyyoota hannaa fi saamichi haalaan itti gaggeeffamu keessa adda duree ta'uu isii beektu. wanti niin gaafachuu barbaadu seera shari'aa Ameerikaa keessatti dalagaa irra oolchine dureessi Ameerikaa qabeenya warqii giraama 85 ol qabu hundi qabeenya sanii ol irraa parsantii 2.5 zakaa akka kan osoo taasifne san booda namni tokko saamichetti seene ammoo harka isaa osoo irraa murre saamichi Ameerikaa keessatti raawwatamaa jiru ni dabalamoo ni irratamoo bakkuma san tura. ni irrata. kun seera gochaan mirkanaa'e. gaafii ulfaataa meeqaniin isin gaafadhee isinis deebisan. loojikii haalaan salphaadha. yoo shari'aa dalagaa irra oolchite bu'aa ni argatta. kanaafuu islaamummaa qofatu rakkina ilma namaatiif furmaata. fakkeenya biraa isin haa kennu. amantiileen hedduun dubartoota rakkisuun hin ta'uu jedhan. dubartii gudeeduun dhorkaadha jedhan. hinduuzim akkas ja'a, kiristaanummaan akkas ja'a, islaamummaan waan wal fakkaataa jira. kanaafuu islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu garaagarummaan jiru maali? islaamummaan dubartoota rakkisuun dhorkaadha, dubartoota gudeeduun dhorkaadha jechuun cinatti hawaasa keessatti dubartoota tuttuquu fi gudeeduun akka hin jiraanne seera lafa kaa'e qaba. You can achieve a society in which there will be no molestation, there will not be any rape. Islam speaks about the system of hijab. islaamummaan waa'ee hijaabaa haasa'u.
namoonni hedduun waa'ee hijaaba dubartootaa qofa haasa'u. Garuu rabbiin olaane quraana keessatti jalqaba irratti hijaaba dhiiraa eega dubbateen booda waa'ee hijaaba dubartootaa haasa'e. Rabbi quraana keessatti suuraa al-nuur suuraa 24ffaa aayaa 30 irratti muumintootaan ija keessan qaqqabadhaa jiin jee ajaje. Nama muslimaa tokkotu ture. Dubartii takka osoo laaluu daqiiqaa dheeraaf ture. Obboleessa maal dalagu jirta jeetiin isa gaafate. Islaamummaa keessatti wanti kun dhorkaadhaan jeen. Namni sun deebisee ergamaan keenya jaalatamaan laalchi jalqabaa dhiifama godhamee jira. Kan lammataa dhorkaadhaa jaan. Anammoo laalcha jalqabaan xumurreenaan jee. Ergamaan wayita laalchi jalqabaa dhiifama godhameera. Kan lammataa immoo dhorkameera jaan. Daqiiqaa 10 osoo jal'ibsatiin laala. Laalcha keeyyeen xumurre jechuu ni dandeessa jechuu isaaniiti miti. Wanti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jaan yoo akka tasaa ijaa walirra buutan lammata irra deebitee ilaalin jechuudha. Ayaan itti aanu waa'ee hijaaba dubartoota haasa'u. Rabbiin olaane suuraa al-nuur suuraa 24 aayaa 31 irratti mu'mintoota dubartootaatiin ji'i ija isaanii akka gad qabatanii fi qaama saalaa isaanii akka tikfatan waan mul'achuun dirqama ta'een ala bareedina isaanii nama biratti akka hin mul'isne waan qaama isaanii dho'isu mataa irraan gadaa dhiisan bareedina isaaniitis abbaa duratti obboleessa duratti abbaa warraa duratti jecha ayaan itti fufa. Namoonni isiin itti mul'isuu dandeessu firri dhiyoon isiin itti heerumuu hin dandeenye tarreeffamee jira. Ulaagaan hijaabni guutuu qabu jaha quraanaa fi hadiisa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam keessatti ibsamee jira. Inni duraa dheerina isaati. Dhiiraaf handhuurarraa kaasee hanga jilbaa, dubartiif ammoo qaamni guutuun dhoofamuu qaba. Qaamni mul'ifamuu danda'u fuulaa fi harka qofa. Ulaagaaleen hafan shanan dhiiraa fi dubartiifis wal fakkaataadha. Inni lammataa uffanni isaaniitti maxxanee boca qaama isaanii mul'isuu hin qabu. Sadaffaan ammoo haphii ta'ee qaama isaanii mul'isuu hin qabu. Afuraffaan uffanni sun bifa calaqqisaa qabaatee kornee faallaa harkisuu hin qabu. Shanaffaan uffata warra hin amananiitiin wal fakkaachuu hin qabu. Jahaffaan uffata saala faallaatiin wal fakkaachuu hin qabu. And sixth, it should not resemble that of the opposite sex. And the Quran says, Quraanni suuraa al-Ahzaab suuraa 33ffaa aayaa 59 irratti yaa nabiyyicha niitoolee teetiin shamarran teetii fi dubartoota mu'mintootaatiinis jilbaaba yookaan hijaaba isaanii qaama isaanii irratti gad buusaa jiin akka beekamanii fi akka hin rakkifamneefis kanatu irra dhiyoodha ja'a. Quraanni dubartoonni hijaaba akka godhatan ajaje. Sababni Rabbiin hijaaba ajajeef dubartoonni muslimaa akka beekamanii fi akka namaan hin rakkifamneefis waan isaan gargaaruuf. Gaafii salphaa takka gaafachuun barbaada. that suppose there are twin sisters who are very beautiful. Dubartoota lakkuu lamaatu jira jennu. Lameen waa lama babbareedoodha. Isin takka uffata warra lixaa uffattee jirti. Miniskartii yookaan gurdii gabaabduu uffatte. Obboleettiin isii tuun ammoo hijaaba islaamaa uffattee jirti. Harkaa fi fuula malee qaamni isii cufti haguugamee jira. Obboleewwan tunniin lamaan karaa magaalaa Mumbaay irra osoo deemaa jiraatanii. Namoonni isaan laalan hedduutu jira. Daandii Peerarar yookaan Eppinsi Rood jedhamurra osoo deemanii wayita daangaa daandii karaa kanarratti caafaman nama dubartoota tuttuquun beekamutu jira. Wanti inni angaafachuu barbaadu namni kun dubartii gurdii gabaabaan jirtu san tuttuqamoo isii hijaabaan jirtu san tuttuqa. Isii tam tuttuqa. Isii gurdii uffatte san tuttuqa. So Quran rightly says that hijab has been prescribed for the women. Quraanni ifatti hijaabni akka isaan kabajamoo ta'an beekamanii tuttuqamurraa akka hafaniif jecha isaaniif ajajameera jedhe. Eega isaan seeraan uffataniin booda dhiirri dubartii takka yoo gudeede adabbii guddaa adabama. Ni ajjeefama. Namoonni musliman ta'in adabbii du'aamoo bara saayinsii fi teekinooloojii kanatti jaarraa 21ffaa keessatti islaamummaan boodatti hafaadha. Karaa gara jabeenyaati jaan. Namoota musliman ta'in kumaatamaan lakkaawaman gaafii gaafadheetu jira. Rabbiin godhiniiti namni tokko osoo haadhatee gudeede yookaan obboleettii ta'e osoo gudeede ati abbaa murtii taate namichi gudeede sun osoo si dura dhaabame namicha kana adabbii akkamiitiin adabda jeetiin gaafadhe. Na amana namni ni nan gaafadhe hundi murtii du'aa irra murra jedhe. 100% of the non-Muslims, they said, we will put him to death. Namni gariin san biraas dabree akka cinqamaa duu isa goona jedhe. There was only one smart Alex when I went to USA. He told me the brothers are... Nama tokko qofaatu Ameerikaatti obboleessoo Zaakir waggaa 5 akka hidhamee turuu isa godhanaan jedhe. Anis hayyii haa ta'u hin jeen. Itti aansuun
akka galmee istaatiksii Ameerikaatti namoota yakka gudeeddii raawwatanii murteenidhaa itti murtaa'ee dhaman wayita hidhaa ba'an 95 kan ta'an ammaas deebi'anii akkuma gudeeddii sanitti deebi'an yoo haati ta'e akka irra deebitee gudeedamtu barbaaddee mirga keeti nuti musliimoonni garuu waan kana hin barbaannu hin jennu. Namichinis deebisee dhugaan jirtu kana eegatee jalqabuma murtii du'aa irratti muranaan jedhe. Arra Ameerikaa akka biyya badhaatutti of gubbatti ilaala. Ameerikaan biyya yakki gudeeddii baay'inaan itti raawwatamu keessaa takka ta'uu isi beektu akka istaatiksii Ameerikaatti bara 1990 qofatti guyya guyyaan yakki gudeeddii 1756 raawwatama. Itti aansuun bara 1996tti guyya guyyaan avareejiidhaan yakki gudeeddii 2713 raawwatamaa ture. Kana jechuun sakandii 32 namni tokko ni gudeedama jechuudha. Haga seenne amma sa'a tokkoof walakkaatee jira. Kanaafuu hanguma nuti as jirru kanatti namni dhibbaan lakkaa'amu gudeedamee jira jechuudha. 100 rapes may have taken place in America since the time we are here. I am asking you the question that if you implement the Islamic Sharia in America, that any man looks at a woman. Wanti nin gaafachuu barbaadu seera shari'aa Ameerikaa keessatti osoo dalagaarra oolchine namni dubartii akkuma argeen ija isaa gad qabatee itti aansuun dubartiin hundi hijaaba uffattee qaama dho'ifattee kana booda dhiirri dubartii yoo gudeede adabbii guddicha adabbii du'aa yoo adabame yakki gudeeddii Ameerikaa keessatti ni dabalamoo ni irratamoo bakkuma san tura ni irrata gaafii salphaa deebisaa salphaa kana beekuudhaaf hayyuu ta'uun hin barbaachisu. Yoo shari'aa dalagaarra oolchite bu'aa ni argatta. Haa ta'u malee furmaanni kun islaamummaa irraa waan dhufeef isaaniif liqinfamuu dide. Waggaa muraasa dura ministeerri biyya keessaa kan Indiyaa L.K. Advaanii Indiyaa keessatti nama akka gudeeddii raawwate du'aan haadamnu jee wixinee seeraa dhiyeesse. Waan san dalaguu isaatiin isa dinqisiifachuun barbaada. Imaammata siyaasaa kan biraatiin waliin galu. Haa ta'u malee imaammata isaa kanaan wal qabatee nama gudeede haadamnu hajuu kana nin deeggara. Tarii ministeerri itti aanu immoo inshaallah dubartoonni hundi hijaaba godhachuu qaban imaammata juu qabatee dhufuu mala. Inshaallah. Indiyaa keessatti yakki gudeeddii akka hin raawwatamne yoo barbaadde biyya kamuu keessatti Ameerikaa ta'ee UK shari'aa dalagaarra yoo oolchite bu'aa isaatis hogguusuma argatta. Sababa kanaaf yakki gudeeddii inni xiqqaan Saudi Arabiyaa keessatti raawwatama. Biyyi tamuu tan seera shari'aa dalagaarra oolchitu seeruma ta'e keessaa filattu hogguusuma bu'aa argatti. Yoo dalagaarra oolchuu dhaban ammoo humaan argatan. Today we find that the religion of Islam, it is said to be a religion which degrades the woman, which subjugates the woman, which degrades the woman, which subjugates the woman. Arraan tan akka dhageenyutti Islaamummaan amantii dubartoota cunqursu jaamee asooma. Amantii dubartoota qaqqabu jaama. Deebisaa guutuu dhimma kana argachuudhaaf kaaseeta kiyya kan mirga dubartootaa Islaamummaa keessatti jiru laaluu ni dandeessu. Yeroon amma qabu gad fageenyaan akka haasa'u naaf hin ayyamu. Garuu warra lixaa kan mirga dubartootaa kabajnee irra jaan xiinxaltanii olaaltan dubartoota cunqursaa jiraachuu isaanii hubattu. Warri lixaa waa'ee dubartoota walaboomsuu haasa'u. Garuutuu wanti isaan walaboomsuu jaan kun karaa biraatiin kabaja isaanii xiqqeessu, nafsiyyaa isaaniitti taphachuu fi qaama isaanii qullaa taasisuudha. Warri lixaa dubartoota kabajaa isaanii ol kaasnee irra jaan. Garuu maqaa aartii fi aadaa juun kabajaa isaanii gad xiqqeessuun gara sadarkaa sanyoo fi meeshaa dhiirri fedhinnaa isaa irratti guuttatuutti gad buusan. Maqaa aartii fi aadaa akkasumas walabummaa juun warri lixaa maal dalagaa jiran? Ijoollee teenya ta dubaraa gurguraa jiran, haawwan keenya gurguraa jiran, obboleeyyan keenya gurguraa jiran. Indiyaan waa warri lixaa waggaa muraasa dura dalagaa turan amma hordofaa jirti. Waan gaarii hordofan hin balaaleffadhu. Waggaa 20 dura wayitaan mana barumsaa ture. Gaazexoonni hedduun isaanii qulqulluudha. Suuraan dhalaa qullaa dhaabbattuu gaazexaa irratti maxxanfamu ture. Garuu har'aan tana gaazexaa feetan yoo ilaaltan gaazexaawwan gurguddaa fi kanneen guyyaa guyyaan maxxanfaman hedduun isaanii inumaa hundi isaanii jechuu ni dandeenya. Suuraa dubartootaa ofirraa qaban. Fuula ispoortii irratti illee taphataa beekamaa eega mul'isaniin booda suuraa hiriyyaa isaa ta dubaraa kaayan. Hiriyyaan isaa ta dubaraa dhimma kubbaa sanirraa waan isiin qabdu mooji. Isaan gaazexaa san gurgurachuu barbaadu. Waan kana garuu dubartoota walaboomsuu jechaa nutti himu. Roonaaldinoo ammaqaa taphattoota hedduun beeku jara kana cinatti hiriyoota isaanii kan dubaraa argitu. Nama kirikeet taphatus kaasanii hiriyyaa isaa ta dubaraatis biraan mul'isu. Kanaafuu fuuluma ispoortii irrattu oduun waa'ee dubartoota sanniinii jiraachuu baatus suuraa dubartootaa mul'isuun isaanii hin oolamu. Gaazexoonni hedduun waan dabalataa saplimentarii qabu. Gaazexaan The Times of India gaazexaa afaan Ingiliffaatiin gurguramu keessaa sadarkaa duraarra jira. Gaazexaa guyyaa guyyaan maxxanfamu kan haalaan gurguramu. Inni kun waan dabalataa kan Bombay Times jedhamu qaba.
jiraattonni Bombay wanti dabalataa kun maal akka of keessaa qabu ni beeku. Keessatti fuula sadaffaa irratti kun mala isaan fayyadamani. Mala kana fayyadamanii The Times of India akka haalaan gurguramu taasisan. An Times of India balaaleffachaa jiru. Guyyaa hunda gaazexaa kana waan hin dubbisuuf waa'ee isaa sirriitti hin beekaafin irraa dubbachaa jira. Isin waa'ee gaazexaawwan kaawwanii dubbachuu ni dandeessu. DNA, Hindustan Times hundumarratti maqaa dubartoota bilisoomsuu jiruun yoo isaanitti fayyadaman argitu. Gurbaa gaazexaa naanneessaa gurguruun Times of India qofa naa kenni. Bombay Times hin barbaaduun jeen. Gurbaanis bilaashii barnaan jee. Anillee Bombay Times yoo naa kannite maallaqa siif hin kafalaan jeen. Gurbaanis lakkee kun tolaan kan nama barri hin cinqamin naan jee. Anis deebisee isa san hin barbaadu. Gaazexuma guddicha qofa naaf kan hin jeen. Kun mudannoo kiyya kan waggaa muraasa duraati. Arra garuu gaazexuma guddicha irratti dubartoota arguun baramee jira. Fuula ispoortii haa ta'u, fuula oduu idil addunyaa, akkasumas fuula qoosaa fi baacoottis haa ta'u, bakka wayiitti dubartoota arguun keessan hin oolamu. Sababa kanaaf magaalaan gaazexoota hedduu dabalaa dhufee jira. Maqaa dubartoota bilisoomsuu jiruun, maqaa aadaa fi aartii jiruun dubartootatti fayyadamaa jiran. Beeksisa hedduu keessattis dubartoota argitu. Beeksisa mootorsaayikilaa lala. Indiyaa keessattis haa ta'u biyya biraatti dubartoota hangamtu mootorsaayikila oofa. Parsantii tokko gad ta'u. Indiyaa keessattii fi biyyoota biraa keessattis dubartoonni mootorsaayikila oofan parsantii tokko hin caalan. Haa ta'u malee beeksisa mootorsaayikilaa irratti dubartoota argitan. Maaliif? Waa'ee beeksisa BMW tokko naaf himanii turan. Makiinaan BMW jedhamu makiinaa haalaan beekamaadha. Akkuma Mercedes makiinaa beekamaadha. Dargaggoonni hedduunis makiinaa kana filatu. Meeshaa itti fe'achuufis ta'ee saffisni isaatis jabaadha. Namni tokko akka naaf himetti footoo beeksisa makiinaa BMW cinaa intala bikinii uffatteetu dhaabbatee jira. Barreeffamni irratti barreeffame immoo ammuma ofaati ilaalaa jedha. Intala moo makiinaadha? Maal dalaguu jirtan? Ijoollee teessan ta dubaraa gurguruu jirtanii? Haawwan keessan, obboleeyyan keessan gurguraa jirtanii? Islaamummaan walaboomsu akkanaa kanatti hin amanu. Yoo isin kun walabummaa dheettan nuti amma waan ifii qabnutti gammadoodha. We love our sisters, we love our mothers, we love our wives, we love them, we respect them. Nuti obboleeyyan keenya ka dubaraa ni jaalanna. Haawwan keenya ni jaalanna. Dubartoota keenya ni jaalanna. Isaan jaalanna, isaan kabajna. Isaan kunuunsuus ni barbaanna. Mirga walqixaa isaaniif kennina. Waa'ee mirga dubartootaa gad fageenyaan baruu yoo feetan kaaseeta kiyya mirga dubartoota islaamummaa keessatti juulaala. Haasawaa kiyya ilaalcha dogoggoraa ka xumuraa isin ibsee golobuu yaala. Inninis islaamummaan seefiidhaan babal'ate jedha. Yoo gara afaan biraatti hiiktan nageenyi seefiin babal'ate jechuudha. Wayita gara galma kanaa seentan seensarratti suuraa egzibishinii qophaa'ee xiinxaltanii ilaaltanii jiraattan wantoota karaa dogongoraatiin ibsaman hedduu qopheessinee jira. Sunis dachiin diriirtuudha. Rooksadeen iskweeridha. 2-5 shororkeessummaa islaamummaa kanneen jaanni jiru. Wantoonni inni amma isin ibse kunniin waan wal fakkaataadha. Dachiin diriirtuudha jechuun dogongora 2-5 miti. Haaluma wal fakkaatuun islaamummaa fi shororkeessummaanis waan waliif haallaati. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa haalaan baratamaa ta'e. Dabalataanis ilaalcha dogoggoraa deebisaan haala gaariin itti kenname. Deebisaan kunis hayyuu seenaa beekamaa Delesii Olerii jedhamuun kitaaba Islaam at the Crossroad jiru fuula 8 irratti akkana jaamee ibsame. Durduriin fiinxaleessitoonni musliimaa seefii qabatanii addunyaarra naanna'uun namoonni islaamummaa akka fudhatan dirqisiisanii jiru jiru durdurii kijibaa fi dinqisiisaa warri seenaa haalaan irra deddeebi'aa haasa'u ta'uu isaa seenaan ifa nuuf godhee jira jedhe. Durdurii kijibaa haalaan irra deddeebi'ame. Myth that historians have ever repeated. And we know from history that we Muslims, we ruled Spain for about 800 years. Seenaan raakka hubannutti nuti musliimoonni Ispeen waggaa 800 oliif bulchinee jirra. Nama tokkollee dirqisiisnee islaamummaa akka fudhatu hin taasisne. Inumaa da'awaan haala gaariin irratti hin godhamne. Booda irratti waraanni masqalaa dhufee musliimoota dachiisan irraa dhabamsiise. Namnummaan tokko kan azaana godhu dachiisan irraa dhabame. Osoo barbaanne nama hunda sayfiitti qabnee amansiisuu ni dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Nuti musliimoonni dachii Arabiyaa waggoota dabran 1400 oliif olaantummaan bulchinee jirra. Waggaa muraasa warri Ingiliz bulchee ture. Waggaa muraasaaf warri Faransaay dhufee ture. Ta'us garuu olaantummaan waggaa 1400 oliif nuti dachiisan bulchinee jirra. Haa ta'u malee arraas kiristaanonni kooptii kan miiliyoona 14 ta'an dachiisan irra jiru. Kooptii kiristiyaan jechuun kiristiyaanota jalqabaa jechuudha. Kiristaanonni Arabaa miiliyoona 14 ta'an kunniin islaamummaan sayfiin babal'achuu dhabuu isaatiif ragaadha. Nuti musliimoonni Indiyaa waggaa 1000 oliif bulchinee jirra. Osoo silaa barbaanne lammiilee Indiyaa hunda sayfii itti qabnee dirqisiisuun islaamummaa akka fudhatan godhuu ni dandeenya ture.
garuu nuti akkas hin goone arraan tana lammiilee indiyaa keessaa parsantiin 80 ol kan ta'an musliimoota miti namoonni musliman ta'an kan parsantii 80 ta'an kunniin islaamummaan sayfiin babal'achuu dhabuu isaa ragaa bahaa jiru. They are bearing witness that Islam wasn't spared at the point of the sword. arraan tana biyyi lakkoofsa muslimaa hedduu qabdu Indoneeshiyaadha. Waraana muslimaa kamtu gara Indoneeshiyaa imale. Waraana muslimaa kamtu gara biyya walakkaan isaa muslima ta'e gara Maaleeshiyaa dhaqe. Waraana muslimaa kamtu gara Afrikaa baa dhaqe. Sayfii kami? Sayfii beekumsaati. Akkuma rabbi quraana keessatti suuraa Nahl suuraa 16 ayat 125 irratti udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadil billati ahsan gara karaa gooftaa keetii ogummaa fi gorsa bareedaa waami falmii irra gaarii ta'een isaan falmi jedhe. Sayfii beekumsaatu qalbii namootaa to'ate. Sayfii sibiilaati miti. Sayfii ragaa quubsaa dhiyeessuuti. It's not the sword of steel. It is the sword of reasoning and understanding which is winning over people. Sayfii hubannootu namoota mo'achuu danda'e. Akka barreeffama barruu Plain Truth irratti barreeffametti akkasumas akka kitaaba waa'ee amantiilee qoratu kan Almaaniik irratti bara 1984 irra deebi'amee maxxanfametti waggaa 50 keessatti amantiileen sadarkaa hangamiin guddataa akka jiran lakkoofsi kaayamee ture. Sunis bara 1934 irraa hanga bara 1984 tti kan jiru. Amantiin sadarkaa duraa irratti haalaan babal'achaa jiru Islaamummaadha. Parsantii 235 guddate. Kiristaanummaan parsantii 47 qofaan guddate. Wanti niin gaafachuu barbaadu waggaa 50 san keessatti jechuunis bara 1934 hanga bara 1984 waraana kamtu godhame namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman islaamummaa akka fudhatan godhame. Waraana kami? Sayfii kami? Sayfii beekumsaati. Sayfii ragaa dhiyeeffachuuti. Arraan tana akka lakkoofsi mul'isutti Ameerikaa keessatti amantiin haalaan guddachaa jiru islaamummaadha. Awurooppaa keessatti amantiin haalaan guddachuu jiru islaamummaadha. Wanti niin gaafachuu barbaadu lammiilee Ameerikaa kana eenyutu dirqisiisee islaamummaa akka fudhatan godhe? Who is forcing the Europeans to accept Islam? Ummata Awurooppaa eenyutu dirqisiisee islaamummaa isaan fudhachiise? Wayita miidiyaan islaamummaan dubartoota cunqursaa jira jiru kanatti namoota addunyaa tanarratti islaamummaatti seenaa jiran keessaa harka 2/3 yookaan parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Ameerikaa keessatti namoota islaamummaa fudhachaa jiran keessaa parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Namoota Awurooppaa islaamummaatti seenaa jiran keessaa parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Wanti niin gaafachuu barbaadu islaamummaan dubartoota cunqursa taanaan maaliif dubartoonni Ameerikaa islaamummaatti seenan? Dubartoonni Awurooppaa maaliif islaamummaatti seenan? Dubartoonni Indiyaa maaliif islaamummaatti seenan? Maaliif? Sababni isaa islaamummaan rakkoo dubartootaatiif waan furmaata ta'eef. Namoonni kunniin waan hedduu qoratan. Xumura irrattis rakkoo dubartootaatiif furmaanni islaamummaa qofa akka ta'e hubatan. Akkuman duratti isiniif ibse arraan tana islaamummaa irratti olola jabaa ta'etu afarfamaa jira. Miidiyaa irratti ilaalcha dogoggoraa facaasaa jiru. Fulbaana 9/11 booda immoo ololli kun sadarkaa guddaa irra gahe. Islaamummaa maqaa balleessaa barreessuun, ilaalcha dogoggoraa islaamummaa facaasuun, islaamummaa irratti olola oofuun haalaan guddate. Isaan san waan fedhanii isaa godhanii angaruu ayaa suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa ayaa 54 irra jirutti naman. Wamakaru wamakara Allah wallahu khairul maakiriin. Isaanis tooftaa baasan, Rabbiinis tooftaa baasa. Rabbiin ammoo irra caalaa warra tooftaa baasuuti. Eega fulbaana 9/11 as ololli isaan islaamummaa irratti odeessan ni jabaate. Haa ta'u malee fulbaana 9/11 booda islaamummaanis haalaan guddachuu itti fufe. Fulbaana 9/11 booda ji'a 10 qofa keessatti lammiilee Ameerikaa 34 ta'antu islaamummaa fudhate. More than 34,000 Americans accepted Islam. In Europe alone. Awurooppaa keessatti lammiilee Awurooppaa 22 oltu fulbaana 9/11 booda islaamummaa fudhate. Ani yeroo hedduu gara Awurooppaa deemeetiin jira. Gara UK fi gara Ameerikaattis deemeetiin jira. Fulbaana 9/11 booda lammiileen Ameerikaa hedduun, lammiileen Awurooppaa hedduun gama waltajjiin an barumsa itti kennu dhufuu isaanii hubachuu dandeetiin jira. Huwwan gaariidha. Islaamummaan amantii akkamii akka ta'e baruuf isaan gargaara. Gariin islaamummaa qeequuf dhufa, gariin ammoo barachuuf dhufa. Nuti lameen isaaniitu ni simanna. We welcome both of them. We welcome both of them. I like people. Namoota sababaa waliin qeeqan nin jaaladha. Akkuma beeknu Umar ibn al-Khattaab diina hamaa islaamaa ture. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam du'aa isaa godhan. Booda irratti Rabbi isarraa jaalatu gargaara islaamaa jabaate. Sababa kanaaf wayita dargaggoonni Rabbi Joorji Bush dhabama isaa godhu jaan anammoo akkas hin jeena Rabbi hidaayaa isaa kan nu ja'a jee itti hima. Wanti amma hubachaa jirru adaduma isaan islaamummaa qeequu jabeessaniin islaamummaanis babal'achuu isiiti.
fulbaana 9-11 booda namoonni waltajjii kanatti hirmaatan baay'atanii jiru. Mombaayittis namoonni musliman ta'in hedduminaan dhufaa jiran. Duraan namoonni hundi gaafii akka gaafatan carraa isaanii kennaa ture. Haa ta'u malee waggaa muraasa asitti namoota musliman ta'iniif qofa carraa kennuu jalqabne. Musliimoonni garuu carraa argachaa hin jirru jaanii qomatan. Arraas inshaallah carraa duraa warra musliman ta'iniif kennina. Rabbi quraana keessatti bakka garagaraa sadiitti waadaa nu seenee jira. Suuraa Tawbaa suuraa 9 faaya 33 irratti, suuraa Fatii suuraa 48 aaya 28 irratti, akkasumas suuraa Saf suuraa 61 faaya 9 irratti هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره للدين كله. inni isa ergamaa isaa beekumsa faayidaa qabu qajeelummaan erge akkasuma diin haqaatiin erge diin islaamaa kana diin hundaa ol godhuuf osuma mushrikoonni jibbanu. However much the disbelievers don't like it. فكفى بالله شهيدا. And enough is Allah as a witness. amantiin kun amantiin fedhinnaa kee rabbii fakka kennitu si godhu kun rakkoo ilma namaa cufaaf qofaa isaa furmaata. haasoo kiyya ayaa qur'aanaa suuraa Ali Imraan suuraa 3 ayaa 19 irra jiruun xumuruu fedha. Talk with the quotation of the glorious Quran from Surah Al Imran chapter number 3 verse number 19 which says inna ad-dina inda Allah al-Islam. Rabbi wahayii isaa kan xumuraatiin amantiin rabbi biratti fudhatama qabu islaamummaadha jedhe. Wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is peace acquired by submitting your will to Almighty God. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Now we would have the open question and answer session.